Tola akkam jirtu hordoftoota qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaati. Herreen kutaa 12ffaa gaa boqonnaa inni haaraan kitaabni inni haaraanii table contentin isaa yookaan baafanni isaa kana fakkaataa naannoo boqonnaa 5dha kan inni qabu. Yaa akkuma isin argitan egaa tootaaliidha kan inni jijjiirame isa durii irraati jechuudha. Almost tootaalii jechuun nama dandeessisa. Chapterin yookaan unit 1 inni jalqaba jechuudha. Sequence and the series jedha kunis durii waan wal fakkaataadha. Scale sequence maal akka arithmetic and the geometric sequence, sigma notation and the partial sum, infinite series, application of arithmetic and the geometric progression kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. It's a basic concept dha. Akkasuma immoo jireenya keessan guyyaa guyyaa keessatti baay'ee nama tokko sin fayyada jechuudha. Inni kan biraan introduction to calculus kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Inni kuni paartii sadii qaba. Introduction to derivative, application of derivative, introduction to integral. Most guutummaan isaa haaraadha jechuudha. Chapteriin kun lamaanii. Chapteriin sadaffaan yookaan unit 3 immoo statistics dha. Isa kana haafii isaa ilaaltaniitu yookaan immoo barattoonni sooshaaliin immoo guutummaan isaa ilaaltaniitu. Natti fakkaata inni kan biraan introduction to linear programming jedha. Linear programming jedha. Isa kanas ilaalla inni kan biraan mathematical applications in business jedha. Yookaan immoo herreegni bu'aansa maalidha wanti keessatti kan jedhu jechuudha. Bizinesii keessatti kan jedhudha. Kunis sooshaaliidhaaf kan qophaa'ee ture. Chaapterii baay'ee bal'aadha inni kun jechuudha. So jalqabnu gaa. Akka yaadatti kanan isinii kaasu barattoota hunda bira akka ga'uudhaatii fi like gochuu hin dagatinaa, share godhaa, subscribe godhaa akka history YouTube keenya irratti ilaalaa akka hin jirutti jechuudha. Percentii 30 qofaadha kan subscribe godhee ilaalaa jiru. Percentiin 70 otoo subscribe hin godhin kan ilaalaa jirtan. Kanaaf iyyuu subscribe godhaa. Subscribe gochuun isin fayyada, anaanis na fayyada waan ta'eef almost adaraan isiniin jedha. Barattoota hedduu bira akka godhaaf immoo share godhaa. Okay, unit 1 maal jedha? Sequence and series jedha. Sequence and series. Asirratti sequence jechuun maal jechuudha? It is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule jedha. Yookaan immoo tartiibaatiin lakkoofsonni gaafa ta'an jechuudha. Seera irratti hundaa'anii maal jedhamu? Sequence jedhamu. Sequence jedhamu. Seriesiin immoo maalidha? Yennaa walitti ida'aman jechuudha. Almost sequence and the series plays an important role in various aspects of our lives. Jireenya keenya keessatti faayidaa hedduudha kan isaan qaban jechuudha. So isaan kana jechuudha kan as keessatti ilaallu. Asirratti sequence kan definition isaa jirraate yookaan maal jedha definition yookaan hiikoon tokko sequence jechuun is a function whose domain is a set of consecutive natural numbers or subset of consecutive natural numbers starting with 1 jedha. Sequence ni functionidha. Function ta'ee immoo doomeniin isaa the set of consecutive natural number yookaan immoo natural number jechuudha. Natural number ta'ee immoo garuu irra daddarbatu hin taane walitti kan aanu jechuudha. Yookaan immoo consecutive natural numbers keessatti immoo subset isaa ta'uu danda'a jechuudha. A sequence is usually denoted by an dhaatiin kan inni bakka buufamu yeroo baay'ee jechuudha. The functional values a1, a2, a3 up to an and etc are called the terms of the sequence yookaan immoo termoota sequence jennaan jechuudha isaan kanaatiin. And an kun immoo is called the general termidha. General term yookaan immoo termii waliigalaa jechuudha. Or the nth term of the sequence jechuu dandeenya. General term yookaan immoo nth term of the sequence. There are two types of sequences depending on its last term yookaan immoo termii isa dhumaa irratti hundoofne jechuudha. Sequence bakka lamatti qooduu ni danda'ama. Inni tokko finite sequence dha, inni tokko immoo infinite sequence. Yaa barattoota kutaa 12 waan ta'aniif finite fi infinite sin jalaati badee yaadu. Finite jechuun it is a sequence that has last term yookaan immoo termiin dhuma jira yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf A20, A15, A100 jennuun jedha yoo ta'e it is finite sequence jechuudha. And the domain of the finite sequence is 1 up to n dha jechuudha. Tokko irraa kaasee haga n kana jechuun dhaabbataadha jechuudha. Infinite sequence kan jennu immoo it is unlike finite sequence yookaan immoo unlike sequence jechuudha. This is a sequence that does not have last term yookaan immoo dhuma kan hin qabne jechuudha. Yookaan immoo termii dhuma kan hin qabne. The domain of an infinite sequence is a set of natural number jechuudha. Domainiin isaa maalidha kan isa kana natural number dha kan infinite. Kan finite immoo maalidha? 1 up to n dha jechuudha.
Asirratti example kenneeti jira. List the 5 terms of each of the following, each of the sequences whose general terms are given below where n is a positive integer jedha. Positive integer. Asirratti positive integer jechuun karaa biraatiin natural number jechuudha. Positive integer 0 hin dabalatu jechuudha. So asirratti gaa general termii yookaan immoo n termiin isaa nuuf kennameedha. Termii meeqa barreessinu jedhe first 5 terms termoota 5 jalqaba. So termoota 5 jalqaba barreessuudhaatiif asirratti maal goona? Doomeniin natural number eenyurraatii kaa'anneerra. Tokko irraatii kaa'anne tokko lama sadii jedhee akka kanaatti itti fufaa jechuudha. So asirratti gaa first termii gaafa barbaannu A1 jenna jechuudha. Bakka inni kana meeqan buuse immoo tokkon buuse. Kanaafiyyuu as keessatti sunni bakka inni tokko buusna jechuudha. So A1 is equals to 2 times 1 minus 1 ta'a jechuudha. Bakka inni tokko buusna jechuudha. Is equals to 2 times 2 minus 1 that is 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraan A2 barbaaduudhaaf immoo is equals to maal goona ammas bakka A2 dhamtiri bakka inni meeqa buufnee amma iddoo kanatti lama bakka buusna. Finnees keessa lama buusna jechuudha. So 2 times 2 minus 1 ta'a. 2 times 2 4 4 minus this is equals to 3 ta'a jechuudha. Na bifa kanaatiin haga fifth termiitti termoota shanan isaanii bakka barreessina jechuudha. Asirratti A1 1dha, A2 3, A4 A3 5, A4 7 jedhee akka kanaatti itti fufaa jechuudha. B kana irratti yoo fudhanne n is equals to negative 1 the power of n minus 1 jedha. Asirratti A1 gaafa barbaadnu fakkeenyaatiif A1 is equals to negative 1 over 3 the power of goonitu bakki n kana meeqa galchina tokko galchina jechuudha. Maaliif asitti A1 jecha irraa waan ta'eef. So 1 minus 1 is equals to kun 0 taate waan ta'eef any number the power of 0 this 1. Na bifa kanaatiin hojjechaa deemnaa jechuudha. Na bifa kanaatiin kun asirratti dhuma irratti maal jennee barreessuu dandeenya? Therefore the five terms are kana jennee barreessinaa jechuudha. Na kana bifa kanaatiin agarsiisnaa jechuudha. Inni kan biraani draw the graph of the sequence this jedha. Sequencing kuni n is equals to n plus 1 dha. Sequence dha. Kuni erga kanatti naannoo kennamu general termii isaati jechuudha. Kun isaatti kan nuuf kenname kun general termiidha. Isaan kun immoo termoota isaati yookaan immoo functional term isaati jechuudha. So asirratti gaa sequence kana kaasinu hin jedhe. Sequence keessatti doomeniin isaa maal jedhaneerra? This natural number dhaan. Kana jechuun 1 2 3 4 5 jedhetti oofaa jechuudha. Asirratti doomeniin isaa nuuf kennamne yookaan immoo gatiin inni nuuf kennamne taanaan this domain is natural number dha. Akkasuma immoo it is infinite sequence dha jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti gaa make a table with jalqaba irratti maal goona? Table kaasna. Table kaasneetu maal goona? N tokko naa ta'u AN maal ta'a? N lama naa ta'u AN maal ta'a? N sadi naa ta'u afur naa ta'u shan maal akka ta'u? Kana kabul kaasneetu table irratti tokko irratti kana ta'a, lama irratti kana ta'a, sadii irratti kana ta'a inni kaasuudha jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti tokko naa galchinu kana jechuun A1 ta'a jechuudha. A1 gaafa tokko naa galchinu 2 2 plus 1 3 ta'a. 2 naa galchinu 5 3 naa galchinu 7 4 naa galchinu 9 5 ta'a. So coordinate plane irratti kana dhaqnee kaasna. Coordinate plane irratti jechuun egaa xy coordinating kaasna. Kana jechuun y coordinating keenya an ta'a. X componenting keenya yookaan horizontal partiin keenya immoo n value ta'a jechuudha. Yookaan immoo domainii keenya ta'a jechuudha. Sana booda egaa asirratti n gaafa tokko galchinu an meeqa arganne 3 arganne. So tokko asirratti tokko nufna akkasitti 3 iddoo kana tuqaa goonaa jechuudha. Inni kan biraa lama nagalchinu 5 arganne tuqaa 3 nagalchinu 7 arganne tuqaa goonaa. Isa walakkaa kana yaa'u agarsiisuudhumaatiif doot gootee agarsiisuu dandeessu garuu maala kan nuti barbaannu maala ishee kana qofaadha. Ishee doot taate kana jechuudha. Ishee kana jechuudha. So bifa giraafiitiin gaafa agarsiisnu immoo kana fakkaata jechuudha. Iddoo kanatti maal jedhaa noot jedheetii akkuma akka jedhachiisate jechuudha. From the above graph we can observe that the graph of the sequence follows the pattern of linear equation. Asirratti graafiin kun yoo linear equation yookaan immoo linear function dha kan inni follow godhe jechuudha. Mos linear ta'uu danda'a waan barbaade ta'uu danda'a exponential whatever. Now exercise kan irratti maal jedha list the first 5 terms of each of the sequence whose general terms are given below where n is positive integer jedha. Asirratti 5 termii isaaniidha jechuudha kan itti barbaadu. Kun general termiin isaa nu kenname. Asitti n is positive integer nu jedha. Kanaaf iyyuu n tokko irraati ka'a jechuudha. So fakkeenyaatiif kan itti barbaadne A1 is equals to tokko gashina. Tuta A2 is equals to bakki inni lama gashina waan ta'eef 4 inni kan biraan A3 is equals to 6 A4 immoo ta'uu barbaadne jechuudha. Bakki inni meeqa gashina lama afur gashina walitti 8 ta'a jechuudha. A5 immoo na barbaadu 10 ta'a jechuudha. Na bifa kanaatiin hunda isaa bifa kanaatiin galchuudha. Fakkeenyaaf asittis immoo yoo ta'e C kanarra jechuudha. C kanarratti A1 gaafa barbaadnu bakki inni hunda isaa tokko gashina jechuudha. Asirras azzalas. Kanaaf iyyuu 1 over
1 plus 1 is equals to 1 over 2 ta'a jechuudha. A2 gaafa barbaadu bifuma kanaatiin barbaada deemna jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti draw the graph of the sequence, the following sequence jedha. Kana graafii isaa akkanatti kaasna. Jalqaba teebilii kaasna. Teebilii edda kaasne booda immoo inni tokko nagalchuun, lama nagalchuun, sadii nagalchuun, afur nagalchuun, shan nagalchuun maal ta'a jenna. Sana booda immoo inni keenya akka kanatti edda kaafanne booda karaa kun inni ta'a, karaan kun immoo inni ta'a jechuudha. Sana booda iddoon kun tokko, iddoon kun lama, iddoon kun sadii meeqa meeqa akka ta'u kaastu jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? Question number 3. There are 130 students in one grade. Grade tokko keessa barattoota 130tu jira. And 210 students in grade 2. And 290 students in grade 3 in the primary school. And so on. How many students are in grade 4, 5, 6 and 7 respectively? Asirratti inni jalqabaa meeqatu jira nuun jedheera? 130. Ittaanee meeqatu nuun jira? 210. Ittaanee 290. Ittaanee meeqatu jiraadha? Asirratti ilaalaa egaa 130, 210, 290 jedheetu jira. Kun akka kanaatti deemaa jira jechuudha. Sana booda ittaanee 4th grade keessa, 5th grade keessa, 6th grade keessa, grade 7ffaa keessa meeqatu jira jechuudha. Asirratti sequence gaafa jennu sequence lakkoofsonni gaafa wal seera wayitiin order isaanii eeggatanii gaafa isaan deeman. So this one is a sequence adda ta'eeti. Sequence kana baruudhaatii fi satarmii saxxaanii jiru kana jechuudha. Fakkeenyaatiif kutaa 10tti haafii isaa ilaaluu qabdanii ture chapter 1 keessa kan unit 1 keessatti jechuudha. Pattern iddoo itti baratanii jechuudha. So asirratti kuni garaagarummaan as gidduu jiru meeqadha jennee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaatiif kunii fi kun gidduu meeqatu jira? 80tu jira garaagarummaan isaa. Kanaaf kana gidduus meeqatu jira? 80. Kanaaf iyyuu tokko tarmoota gidduu meeqa jira jechuudha? 80 jira jechuudha. Kanaaf iyyuu 80 wal caalaa deema waan ta'eef. Kun isa sadaffaadha waan ta'eef. Isa arfaffaa argachuudhaaf kanarratti meeqa daana jechuudha? 80 daana jechuudha. Maaliif as gidduus meeqa jiraachuu qaba? 80 jiraachuu qaba waan ta'eef. Kanarratti na 80 daanu meeqa ta'a? 370. Ammas kanarrattis meeqa daana? 80 idaana jechuudha. Kanarratti na 80 daanu meeqa ta'a? 450. Kanarratti na 80 idaanummoo meeqa ta'a? 530. Kanaaf iyyuu kun tarmii arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa, inni torbaffaan 70. Kanarratti na 600 ta'a jechuudha. Na bifa kanaatiin itti fufaa ture jechuudha. Inni kan biraan sequence keessatti kan nuti ilaallu Fibonacci and Mulatu sequence dha. Fibonacci dhaa fi Mulatu sequence. Yoo exercise activity 1.12 kuni asirratti sin agarsiisuudhaatiif xiqqoo namashii wanti ta'a. Mi adabaru Fibonacci sequence kan jedhutti. Fibonacci sequence. So Fibonacci sequence jechuun namichi Fibonacci sequence kana argate Leonardo Fibonacci namicha jedhamudha. Bara 1170 1240tti kan jiraatedha. Yoo namichi kuni number theory dhaatii fi algebra keessatti advanced warra ta'e yookaan immoo seerota hedduudha kan inni baase jechuudha. Asirratti egaa sequencing namichi kun baase jechuudha. Kana fakkaata. Kana jechuun FN dhaatiin bakka bu'a sequencing isaa jechuudha. FN dhaatiin edda bakka bu'ee booda F1 isaa qixxeeta tokkodha. Sequencing kun jechuudha. Akkasuma immoo F2 isaas qixxeeta tokkodha. Kana jechuun Fn is equals to 1 if n is equals to 1 and 1 if n is equals to 2. Lama immoo gaafa ta'us tokkodha jechuudha gatiin inni. Sana booda Fn keenya if n is greater than or equals to 3 dha fi sana ol gaafa ta'u jechuudha. Maal ta'a deema? F of n minus 1 plus f of n minus 2 ta'ee deema jechuudha. Kun qixxeetaa maal ta'a? F of n minus 2 no f of n minus 1 plus f of n minus 2 ta'a jechuudha. For what n is greater than or equals to 3. Gatiin inni 3 fi isaa ol naatu. Kana jechuun tarmiiwwan lamaan warra jalqabaa nuu kennamadu tarmiin isaanitti aananii jiran immoo tarmii isa dursee jiru lamaan walitti daanee arganna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Tarmiin tokkoffaa fi lammaffaa kana dhaanneerra. Fakkeenyaatiif F3 gaafa argannu jechuudha. Iddoo kanatti fidnee galchina jechuudha. Bakka inni meeqa galchine amma 3 galchine. Kanaaf iyyuu F iddoo kana meeqa galchina? 3 galchina. 3 minus 1 2. F2 plus iddoo kana meeqa galchina amma 3 galchina. F3 minus 2 jechuun immoo f of 1 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu ilaalaa gala. F3 is equals to F1 plus F2. F1 meeqadha? 1 plus F2 meeqadha? 1 is equals to meeqa ta'e? 2 ta'e jechuudha. Amma immoo F4 argachuudhaatiif immoo is equals to maal goona? Ammas iddoo kana 4 galchina jechuudha bakka inni. F of 4 inni iddoo kana galchinu 4 minus 1 3
f3 plus iddoo kana immoo f of n minus 2 dha miti bakka inni afur gashina afur irra sulla afur ta'a kanaafiyyuu f 2 ta'a jechuudha. So f3 ni qixxeetaa mee arganneerra lama arganneerra ida'u iddoo kanatti immoo f2 meeqa qabna waanii qabna kanaafiyyuu qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha kun immoo sadii ta'a jechuudha. Na bifa kanaatiin gaafa deemu that is Fibonacci sequence jennaan jechuudha. Fibonacci sequence irratti gaa termiin inni jalqabaan nu kennameera lamaansaa jechuudha. For n is greater than or equals to 3 irraatiin kan ka'e immoo jechuudha. Walitti ida'amiinsa kan eenyuuti termoota isa dursanii dhufan lamaati jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaala jalqaba irratti asitti yaa'u kuni wal horuudhaatiif jechuudha. Iddoo kanatti lamatu sabar kormaa tokko dhaltu tokko isa barbaachisa. Asittis kormaa tokko dhaltu tokko. Sana booda gaafa iddoo kanatti wanti ta'an lama ta'u jechuudha. Isaan kun lamaan walitti ida'aa deemnaa jechuudha. Asitti immoo isa kana lamaan isa kanaa fi isa kana termoota isa dursee jiru lama walitti ida'ana jechuudha. Sadaffaa kana argachuudhaatiif kan termii lammaffaa jiru fi termii kanarra jiru walitti ida'ana. Kanaaf tokko lama sadii ta'a jechuudha. Isa arfaffaarra jiru argachuudhaaf immoo maal goona isa sadaffaarratti argannee fi isa lammaffaa jiru walitti ida'ana. Kanaaf tokko lama sadii afur shan ta'a jechuudha. Na bifa kanaatiin jechuudha kan inni deemu. Fibonacci sequence gaafa jennu jechuudha. Asitti maal jedha? List the first 8 terms of Fibonacci sequence and draw it is graph jedha. List goona jalqaba irratti jechuudha. Saddeettansa sana booda immoo maal goona? Draw goona jechuudha graafii isaa. Na iddoo kanatti akkuma asitti isinitti agarsiisuudhaaf yaale kanatti gaa F4 irra geenyeerra. F5 fiitii immoo itti fuudhaatiif qixxeetaa maal goona? Bakka inni kana shan galchina jechuudha. So F of meeqa ta'a jechuudha? 5 minus 1 4 ta'a jechuudha. Plus F of iddoo kana immoo shan inni agarsiinu shan hir'isuu lama sadii taate jechuudha. Is equals to F4 meeqa dha 3 dha. Plus F3 immoo meeqa dha 2 is equals to 5 ta'a deema. Na bifa kanaatiin deema jechuudha. Teebilii kana irratti arguu dandeessu. Shanaffaa irratti 5 dha. Ja'affaa 8 torbaffaa irratti 13 8 irratti immoo 21 ta'aa deema jechuudha bifa kanaatiin. Termoota warra dursanii jiran walitti ida'aa deemna jechuudha. Na graafii isaa gaafa kaasnu kana fakkaata. This exponential form qabaataa jechuudha. Exponential form. Inni kan biraan namicha biyya Itoophiyaati kan inni hojjetemu Itoophiyaan maatimaatikshaan Mulaatuu Lammaa kan jedhu jechuudha. Sequence mataa isaa danda'e qaba. Inni kunis sequence Mulaatuu keessatti immoo Professor Mulatu introduced the sequence of the four. Kunis sequence Fibonacci wajjin wal fakkaata. Garuu sequence of Fibonacci irratti kan adda taasisu M1 kuni MN dhaatiin bakka bu'a. Fibonacci keessatti FN ture. Kun immoo MN. MN irratti M1 isaa maal ta'a 4 dhaatiin kun. Kan Fibonacci keessatti meeqa ture? Tokko ture. M2 isaa immoo gatii inni lama ta'u immoo jechuudha. Tokko dhaatiin kun immoo. Sana booda kunsaa wal fakkaataadha. Termoota warra isa dursanii jiran lama walitti ida'anii argachaa deemnaa jechuudha kanas. Asirratti maal jedha? Recursive sequences. A sequence that relates to general term AN. Recursive sequence kan tu jennu irra deddeebi'aa yookaan immoo termoota isa dursanii jiran irratti kan hundaa'u jechuudha. Termoonni itti aanee dhufu. Fakkeenyaatiif a sequence that relates a general term AN of the sequence where one or more of the terms that comes before it is said to be recursively. Kana jechuun general termiinsa termoota isa dursanii dhufan yookaan immoo termoota gara jalqabarra jiran irratti hundaa yoo ta'e recursive sequence jechuu ni dandeenya jechuudha. The domain of the recursive sequence can be the set of whole real numbers, whole numbers. Kana jechuun 0 dabalachuu danda'a jechuudha. Recursive sequence keessatti. Kana jechuun n is equals to 0 jedhee ka'uu danda'a jechuudha. So the domain of recursive sequence ni maala? The set of whole numbers jechuudha yookaan immoo lakkoofsa hundaati jechuudha. For example, Mulatu and the Fibonacci sequences are some examples of what? Recursion formula jechuudha. Recursion formula jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Find the 12th term of the sequence. Sequencing kun nu kennameera. Termii 12ffaadha kan nuti barbaadnu kan nuti gaafatamne jechuudha. So asirratti ilaala. Termiin tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaan nu kennameera. Termii 12ffaa bira akka nuti geenyudha kan nuti gaafatamne jechuudha. So asirratti ilaala. Termiin jalqabaa nu kennameera F1. F2nis nu kennameera. No, A2nis nu kennameera. A3 nu kennameera. 4, 5, 6. Sana booda laala inni jalqabaa tokkotu nu kenname. Termoonni jalqabaa lamaan jechuudha. Termiin sadaffaan immoo ida'amiinsa eenyuuti? Termii warra jalqabaa lamaanidha. Kanaaf iyyuu termii warra jalqabaa lamaan walitti ida'anii lama argan. Termii isa arfaffaarra jiru argachuudhaaf maal goone? Termii warra ta'anii isa dursee dhufe lama walitti ida'anii. Kanaaf kana na walitti ida'an sadii argan. Termii isa kanarra jiru argachuudhaaf immoo laala. Kanaaf kana walitti ida'anii shan argan. Isa kana ja'affaarra jiru argachuudhaaf immoo
isa dursee jiru kana walitti daana. Kanaafiyyuu tarmii tartiibaatiin deemuu qaba jechuudha. Kan itti aanee jiru kan argachuudhaan maal goona? 5 ida'uu 8 13 kan itti aanee jiru immoo 18 ida'uu 3 20 tokko isa itti aanee jiru argachuudhaaf immoo kanaaf kana walitti daana jechuudha. Kun immoo meeqa ta'a? 4 3 34 kanarratti immoo kanaa fi kana walitti daana immoo tarmii isa itti aanee arganna jechuudha. 5 55 itti aanee immoo kanaaf kana walitti daana jechuudha. 9 8 meeqa arganya irraa amma 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 tarmii isa itti aanee jiru argachuudhaaf immoo kanaaf kana walitti daana jechuudha. 5 ida'uu 9 14 kuniif kun immoo 13 tokko danda'an 14 kanaafiyyuu 144 ta'a jechuudha. Tarmiin 12ffaa na bifa kanaatiin hojjechaa deemna jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? List the first 8 terms of mulaatus sequence and draw its degree graphs jedha. Tarmii warra 8 kan mulaatuu keessatti egaa M daatiin bakka bu'anii jedhamte M1 meeqa dhaanneera 4 dhaanneera M2 immoo qixxee ta'anii 1 sana booda M3 yookaan MN gaafa jennu akkam ta'an M of N minus 1 plus M of N minus 2 dhaanneera iddoo kanatti akkuma asitti barreessine kana jechuudha. 4N is what greater than or equals to 3 sana booda egaa M3 argachuudhaatiif bakka N kana 3 gashina jechuudha. Sanaafiyyuu maal ta'a? N3 minus 1 2 M2 plus iddoo kanatti immoo meeqa gashina jechuudha? 3 gashina 3 hir'isuudhaan M1 ta'a jechuudha. Is equals to kuni tokko ida'uu 4 ta'a qixxee ta'a 5. Kanaafiyyuu third termiin isaa kanadha. Fourth termiin isaa fifth termiin isaa haga 8 akkasitti adda goosanii booda diyaagiraamii isaa yookaan immoo giraafii isaa immoo ni kaastu jechuudha. Kun kana fakkaata viidiyoo itti aanu irratti arithmetic and geometric sequence jechuun maal jechuu yoo ta'e walitti ilaalla. Agasittuu nagaatti galatooma.